السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمار كفودي daawwattooti iyya jaalatamtuuf kabajamtuu daawwataa kiyya jaalatamaaf kabajamaa akkasumas ilmaan oromoo kan kallattii arfan irratti argamtan bakka jirtanitti nageenyi kiyya ka jaalalaaf ka kabajaa qilleensa irra balali'ee karaa dheeraa qaxxaamuree bakkuma isin jirtanitti daandii qajeeltuu qabatee isin biranaaf haa qubatu baga jiraattanii ani jira alhamdulillahi rabbil alamin. Kanatti aansee maal jechuu barbaade dursee dhugaani gorsa oromoo baay'ee fudhadha. Oromoon na qunxuuxachuu qaba, na lulachuu qaba, na tumachuu qaba, na gorfachuu qaba. Gama seera qabeessa tokkootiin isiniif tumama, isiniif dhaga'a. Kanaaf gorsa viidiyoo kiyya irratti baay'ee gorsa guddaa naa kennitan hedduu galatoomaa ulfaadhaa baga teessan ta'ee baga isinirraa dhaladhee nama na gorsu baga hin qabaadheen jedha. Itti gammadee jira. Dhugaa baay'ee na gammachiise. Ani already bara 2013 irraa gama waa'ee Oromoo kana viidiyoo as ba'ee dubbadhurra. Facebookoota kiyya hunda jala maatii kiyyatu jira. Ilmaan eessuma kiyyaa durbiiwwan tiyya jechuu ilmaan adeerota kiyyaa obboleeyyan kiyya kan waliin dhaladhe. Namoonni tokko tokko gorsuma maatiin kiyya na gorsuun kan walitti fakkaatutu jira. Waan tokko na hawwachuu qabdanii. Akkuma na beeytanii yeroo dheeraa na beektanii ani wayillee jarjaree waan amallee hin jedhu arraba kanatti illee hin fiigu nama na arrabsuyyuu kolfee bira kutaa yookiin galatuumi lakki akkanaa miti asiin naa deebi'an waan akkanaa hin qabu jeetumani amansiisee bira kutaa arrabaan arrabatti hin deebisu oobsan fixadhe Oromootiyya oobsa fixadhe maal seetanii namni ati abdatteetinii maal seetanii nama ati abdattee namni kuni nan ganu argitee nama kana namuma dhugaan qabsaadha jettee ati amanteetini abdii irra godhatti tokko yooni of biraa dhabdeme akkami taatanatti mi akkam taatame ati intalli durbaa ati ilmi dhiiraa obsan fixattu nama abdii irra kaatte rabbi gaditti garuu amma booda rabbii tokkicha si uume malee nama nabdatiin garuu deeggaree gargaarii gabrummaa tana keessaa baanaa jechaadhaaf akkasii anis akkasin ta'e ofin sirreessaa naa galatooma baguman teessan ta'een jedhaan dhugaan nama gorsa keessan dhaga'uudha hedduu isin dhuguma hordoftoota Raabiyaa Anulee Arsii siifan Anulee Arsii irraa karaa Raabiyaa Anulee Arsiitti jijjiiree jira kanallee namatu na gorsi akkasitti na deebisiise akkasin maaliifi irri baay'een keessan Raabiyaan na beektanii Raabiyaa masiniif haa ta'u jedheetiin Raabiyaa Anulee Arsii jedhee deebisee jira. YouTube kiyya immoo subscribeidhaan laayikiidhaan akkana jabeessitanii abdii isinirraa qabaa liinkii isaa ammallee isinii maxxansa. Baay'ee isin galateeffadha wallahi murka bilxiginnaa kanneen naa baatanii jirtanii baga ummata akkanaa kana beetanii ummanni Oromoo kun ummata miskiinaa ummata hedduu garaa nama nyaatu ummata hedduu of dhiisee namaaf yaadu ani guyyama kamuu laadha ladheerraa hanga isaa ammaa kana gabrummaa keessa jiraanii akka dhuunfaa kiyyaa osoo hin taane akka mataa kiyyaa osoo hin taane akka saba kiyyaatti akka biyyaa fi eenyummaa kiyyaatti gabrummaa keessa jira bilisa taheen arganne garuu eenyummaa kiyya itti gaddeen beeku bagumani eenyummaan kiyya Oromoo baguman Oromoo ta'ee baguma eenyummaan kiyya Oromoo ta'een jedhe itti gammadaa jiraachaa jira alhamdulillahi rabbil alamin. Tokkoffaa amantiin tiyya amantii islaamatii lammaffaa eenyummaan kiyya Oromoodha. Oromoo jechuun safuu qaba duudhaa qaba amantii keenya kanaanis waliin dhiyaata kanaaf waan baay'ee ulaagaalee baay'ee si barsiisa jechuudha baguma kana ta'een jedhee itti gammadaan rabbiin baga amantii islaamati irratti na dhalachiisee baga intala islaamaa ta'e baga immoo intala Oromoo ta'e ittiin gammada kana namoonni gama chaatii keessaniitillee baay'een isin laala waan deebii qabu isinii deebisa waan tokko tokko wanta hin barbaachisne waan dhimma viidiyoo kiyyaa waliin qabanne ona barreessitan dhimma Oromummaa fi obbolummaatiin waliin qabanne gama keessatiin chaatii onaan jettan deebiin irraan argattan akkasitti
kanaaf maaliif nam tokko akka hubattan barbaadeeti tabiyyummaa ta obbolummaa ta oromummaa waliin qabna waan akkasiit irratti rakkoo jiru tokko yoo na bira geessitan chaatii keessan laalee deebii isinii kenna waan isin qilleensa irra oolfachuu hin barbaanne tokko jiraate ani isiniif oolcha kanaaf hin chaatii ilaalaa maaliif wanta biyya keessaa waan hedduutu nama qaqqaba waa'ee nama sagalee oromoo ta'u kana bira jechuudha kanatti aansee shamaree teena takka argee jira viidiyoo hedduudha magaalaa tiiktookii sanirraa buustanii gama feesbuukaa kana fidaa jirtanii micattiin suni ilma arabaati kan isiin of jalaan fiigaa jirtu ummanni arabaa kuni nama ilmaan isaanii hin jaalanne nama ilmaan isaanii hin kabanye lubbuu namallee baasanii kanaaf viidicha shan sheer gochuu dhiisaa micattiin suni yoo ka isiin waa taatu rakkattu ta'e illee numatu as ba'e iyya rakkoon keenya nurraa achin siqu ofumaa of rakkisnaa nu keessattuu maal akka taane ani hin beeku ani dhiifa manaa godhaa ijoolleen shamarreenii magaalaan tiiktookii jechuudha xinnaa guddaan illee achumarraa sirban malee tiiktookiin kun nama hin beeku natti fakkaata beekamtii argatan yoo shubbisanii mataa ofii urgusanii maaliif seetanii mucattii sana osoo warri mucaa daa'ima sanii arge dhugaanii ajjeesu zayitii jedhan sanitti naqani viidiyoo tokko irratti mucaa ol harkisti viidiyoo agarsiisuudhaaf harkaa keessaa buqqiste tokko irratti immoo mucaa gadi miciiti akka mucaan ol jedhee laalle gadi qabdi tokko immoo mucaan shaarbee irraa harkisa baay'eetu jira viidiyoon isii immoo viidiyicha san sheer gochuun barbaanne maaliifuu ana jalaa jiraachuu danda'a namoonni fira mucaa sanii ta'u namoonni arabaa kuni gaafa kan argee rakkoon tokko isirra gaame maaf boossoote maa sheer godhee jedhee mataa kiyya of gaafachurra ammoo malaalee dhiisuu qaba isin waan akkasii sheerin godhina laayik illee ittiin kennina maatii yoo qabaatte ijoolleen akkanaa fira yoo qabaatte firri haa gorsuu keessan namni fira malee hin dhalatu dubartoonni keenya kabaara ganas ba'anii safuu fixatanii kun qullaa ka'ee kun akkas ta'ee kuni nama maatii isaa quba hin qabne beeytanii maatii isaa quba hin qabu biyyaa baye malee dawwalee fi maatii isaa irraan beeku nama akkanaati rabboof haa beeksisu jennaani kanaaf sheerin godhina numarra boodallee numatas beeyya ka iyyinuuf baay'eetu jira waan akkanaa kan akka nu iyyinu nun godhina tolee